Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatiiwwan OGN Obara Global Network irraa oduu fi odeeffannoo guyyaa irraa isinitti himna. Oduu dursuun hangafoota oduu. Mootummaan Suudaan hidhattoonni Itoophiyaa kamisa dabree daangaa ce'uudhaan haleellaa humna waraanaa keenyaa irratti taasifteef deebiin barbaadaa jedhame. Ministeerri dhimma alaa federaalaa taatee daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti walitti bu'iinsa mudateef gadda itti dhagahame ibsuun beekame. Guyyaa har'aa qofaa qorannoo sa'aatii 24 darbaniif gaggeeffameen dhukkubni koronaa vaayirasii namoota 109 irratti argamuun namootni 11 ammoo dhukkubichaan lubbuun isaanii darbu ministeerri fayyaa beeksise. Kunneen hangafoota oduutii gara bal'ina oduutti isin dabarsina. Oduu keenya irraa waliin an Imaamuddin Ibraahimii haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Suudaan haleellaa waraanni Itoophiyaa daangaa ce'uun irratti taasifteef deebiin barbaade jechuun ministeera alaa Itoophiyaa magaalaa Kaartuum jiru waamte. Biyyoonni lamaan kun dhimma daangaa sararuu irratti yeroo garaagaraa keessa haasawaa kan turan yommuu ta'u, taateen amma mudate kun Masrii dabalatee wayita biyyoonni sadan kun walitti dhufeenyi isaanii haala gaariirra hin jirretti yoo ta'u, dhimma daangaa yeroo dheeraa gidduu isaanii ture furuuf jecha dureen biyyoota lamaanii qaama ilaalee sararuu hundeeffachuuf walii galaniiti turan. Ministeerri alaa biyyattii Kaartuum jiru akka jedhanitti milishoonni waraana Itoophiyaatiin deeggaraman seeraan ala daangaa ce'uun haleellaa kan raawwatan yommuu ta'u, kanaanis walitti bu'iinsa uumameen loltuun tokkoo fi daa'imni tokko lubbuun kan dhaban ta'uu dubbataniiti jiru. Haleellaan guyyaa kamisaa kutaa biyya Alqadiriif jedhamtutti uumame kanaan loltoonni Suudaan 7 fi namoonni nagaa 3 miidhamanii akka jiranis ibsichi gabaaseeti jira. Kanumaan wal qabatee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa baaseen caamsaa 20 naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti walitti bu'iinsa mudateef gadda itti dhagahame ibsuun maatiiwwan balichaa miidhamaniif jajjabina hawweeraa jedhan. Akkasumas ministeerichi biyyoonni lameen rakkoo mudatee furuuf waliin ta'uudhaan waliin hojjechuu akka qaban dubbatan. Namoonni biyyoota ollaa fi hooggantoota naannoo gidduutti tumsi qindoominaa itti fufiinsaan akka jiraatuufis waamicha dabarsaniiti jiru. Taatee mudate kun hariiroo ummatoota biyyoota lamaanii akka hin tuqneefis abdii qabaachuu isaanii dubbataniiti jiru. Itti dabaluudhaanis adeemsota waraanaa amma dura jiraniitti fayyadamuun taatee kana akka qoratan waamicha dhiyeessinaa jedhame. Haa ta'u malee ibsi gama mootummaa Itoophiyaatiin dhiyaate waldhabdeen lafarratti uumame maal akka turee fi miidhaa qaqqabe irratti wanti jedhe kan hin jirre yoo ta'u, akka tajaajilli oduu Suudaan Sunnaa jedhamu gabaasetti wayita koreen biyyoota lamaanii walgahiisaa dhimma daangaa Kaartuumitti gaggeessuuf qophaa'aa jiranitti haleellaan kun nurratti qaqqabeeti jira jedhan. Ministeerri alaa biyyattii haleellaa hamaa kana balaaleffachuun dippiloomatii Itoophiyaatti erga himanii kaasee ministeerri alaa biyyattii haleellaa hamaa kana balaaleffachuun dippiloomatii Itoophiyaatti himaniiru. Dubbii himaa waraana Suudaan Birgaadir Jeneraal Amir Mohammad Al-Hassan akka jedhanitti milishoonni waraana Itoophiyaan deeggaraman kunneen bishaan laga Atibaaraa keessaa fudhachuuf yaalii wayita godhanitti walitti dhukaasuun eegalame jedhan. Kanaan boodas milishoonni kun gara daangaa isaaniitti deebi'uun waraana Itoophiyaa keessaa loltoota fidanii kan deebi'an ta'uu dubbatan. Turtii xiqqoo boodas haleellaa maashingaan isnaayiperiin deeggarameen nurratti raawwatame jechuun qondaalli kun dubbataniitu jiru. Dhimmi kun tarii wayita biyyoonni lamaan kunneen ijaarsa hidha laga Abbaay irratti wal hin galin jiranitti walitti dhufeenyi biyyoota kanaa daranuu akka hammaatu gochuu malaas jedhameeti jira. Itoophiyaanonni 323 marsaa lammaffaaf biyya Lubnaan irraa gara biyyaa deebifaman. Itoophiyaanonni 323 marsaa lammaffaaf guyyaa kaleessaa biyya Lubnaan irraa gara biyyaa kan deebi'an yommuu ta'u, lammiileen Itoophiyaa kanneen yeroo biyya alaa turanitti haala rakkisaa adda addaa keessa kan turanidha jedhame. Ministeerri dhimma alaa federaalaa fi ministeerri nageenyaa qindoominaan hojjechuun lammiileen kanneen gara biyyaa akka deebi'an taasifameeti jira.
yeroo gara biyyaa deebifaman Itoophiyaattis guyyoota muraasaaf iddoo tursa addaa keessa kan turan ta'uu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kamisa darbe caamsaa 20 Itoophiyaanota 333 baasii hunda uwwisuudhaan biyyoota Libnaan irraa gara biyya akka deebi'an taasifamuunis kan yaadatamudha. Kanneen dabalatee torbee kana lammiileen Itoophiyaa biyyoota giddu galeessa Eeshiyaa irraa gara biyya isaanii deebi'an 656 ta'uun himameeti jira. Guyyaarraa Itoophiyaatti dabalataan namoota 109 irratti vaayirasiin koronaa argamuun beekameeti jira. Qorannoo sa'aatii 24 darban keessatti taasifameen namoota 109 irratti vaayirasiin koronaa argamu ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee beeksisan. Namoota vaayirasichaan qabaman jidduudha namoonni 11 lubbuun darbee akka jirus himaniiti jiru. Ministeerri fayyaa federaalaa akka beeksisanitti sa'aatii 24 darban keessatti qorannoo laaboraatoorii samuudaa namoota 2836 hojjetame irratti waliigalaan Itoophiyaatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman 1172 ga'aniiru jedhu. Namoonni lama seenaa imala biyya alaa kan qabu yommuu ta'u namoonni 13 namoota vaayirasichaan qabamaniin tuttuqaa kan qabu akkasumas namoonni 94 ammoo tuttuqaas ta'ee seenaa imala biyya alaa akka hin qabne dubbataniiti jiru. Namoonni 99 magaalaa Finfinnee irraa, namoonni 2 naannoo Tigraay irraa, namoonni 3 ammoo naannoo Hararii, 5 naannoo Oromiyaa irraa, Korniyaadhaan dhiirri 61 yommuu ta'an dubartoonni 48 ta'us dubbataniiti jiru. Umriin isaanii waggaa 5 hanga 70 gidduu yoo ta'u hundi isaanii Itoophiyaanota akka ta'es beekameeti jira. Namni haaraan takka vaayirasichaan dandamatanii akka jiranis dubbatan. Waliigalaan namoonni 209 akka dandamatanis dubbatan. Waliigalaan vaayirasichaan lubbuun namoota 10 akka dabre ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddaseen ibsaniiti jiru. Vaayirasichi Itoophiyaatti argamuun erga ibsamee eegalee qorannoon samuudaa namoota 9,950 takka irratti gaggeeffame akka jirus ministeerichi ibsa kanaan eeraniiti jiru. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya oduun guyyaa har'aaf jenne kan haga ammaatti isin biraan geenye kana fakkaata. Qophii har'aa isin biraan ga'uun kan isin waliin ture an Imaamuddin Ibraahimii. Haga qophiilee birootiin walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.